luka ishii lachuu fi harka ishii tokko biyyaa baate ji'a 3 dhabde. Mucaan kun harka ishii dhabuu luka ishii dhabuu caala baay'ee kan nama gaddisiisu har'a sababa maaliitiif harki ishii fi miilli ishii akka raacite wallaaluudha. Baay'ee nama dhukkuba. Waan hedduu qalbii nama cabsuu fi baay'ee nama gaddisiisu. Mucayyoon kun dhalattuu Wallaggaati. Rabbi waan akkanaan waa oolchuu obboleeyyan kun takka gara jabummaan mana ga'e in agarre. Haatee fi abbaan mucayyoo guntuta hin baasne, mucayyoo gaariifamaa adda baafattee hin beekne, mucayyoo dhiiga qaamni ishii waan hundaaf barbaadamu kana qarshii barbaachaaf ilmoo fi dabarsanii gaafa gurguratanii har'a ilmoo isaanii isaan biraa baatee ji'a 3tti luka ishii tokko luqqeettuu irratti, luka ishii tokko jilbarratti, harka ishii tokko bobaa jalatti cittee gaafa miidiyaa irratti haala kanaan argan maaltu namatti dhaga'ama? Obboleeyyan ko biyyoota garaagaraa keessa jirtanii fi lamni sagaleen ko kun itti qaqqabe. Biyya Arabaa jechuun bineensa jechuudha. Bineensa halkan gaafa manaa baatan waraabessa akkasiin hin nyaanne muka harkatti baattanii deemtan daandii laallachaa deemtan. Biyya Arabaa ta'eedhaaf qofa biyya Arabaa deemuudhaaf yookiin obboleeyyan keessan fiduudhaaf warri qophooftanii dhaabbadhaatii of ilaala. Akka seera biyya tokkootti shamarri tokko gaa'ela godhachuudhaan dura waggaa 18 guutuu qabdi. Sababni waan gaarii fi amaa dandeetti qabaachuu qabdi waan taateef biyya Arabaa deemuun illee mana tokko bulchuudha. Maatii tokko bulchuudha. Maatii tokko keessa nama 8tu jira, nama 10tu jira. Bakka tokko soo hojjechaa jirtanii bakka tokkotti isin ergan. Warra obboleettii keessan biyyaa baaftan, warri ganaa dhufuudha kaayyoo qabdan. Akeekkachiisa isin taatu. Lubbuu meeqatu darbaa jira beektanii? Argaa jirtanii miti? Mucayyoon kun baay'ee garaana nyaatte. Sababni maatiin ufiyyuu mucayyoo waa nyaattee qaama hin qabne harma hin baasne birriidhaa jecha dabarsanii kennan. Namni garaa yootti jabaate maal namatti dhaga'ama ree? Dhugaa Rabbi laallamtee kan hin qubne kichuun kuni dhugaa baay'ee nama dhukkuba. Jireenyi biyya ormaa akka kaleessaa miti ijoollee keenya. Akka kaleessaa miti waan hunduu dhaabbadhaatu of ilaala. Warri gola ormaa keessa jirtanillee akka haadhatti jirtan beektan malee akka boruutu akkamitti akka jiraattan hin beektanii jechuudha. Mucayyoon kun baay'ee qalbii kiyya na cabsite dhugaa dubbachuudhaaf. Mucaan kun gaafa hojjettee jijjiiramuudhaaf biyyaa baatu migireeshinii deemtee paaspoortii baafattee dhattee barnoota ji'a 1 ji'a 2 marmaartee barattee irra dabartee dammoo afaan Arabiffaa barattee seera meeqa keessa dabartee kan ishiin Suudii geesse jechuudha. Akka nama kamitti hojjettee jijjiiramtiidhaaf geessedha jedhanii geessan. Mucaan kun har'a kanitti argamtu mana yaalaa keessatti gatamteeti. Qaamni ishii madaadhaan du'uu dandeessi jechuudha. Harki ishii dhiiga, lubni ishii dhiiga, imbaasiin ishii geesse, achiin ishii ga'e hin jiru bira. Kan jiru maanni mana yaalaa keessa geessanii dhaqanii gatan jechuudha. Maatiin quba hin qabu. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Namni qaama kana godhe maal jettarree Ramadaana keessa biyyaa baate mucaan kun eega biyyaa baate ji'a 3 qaama ishii 3 dhabde immoo luka ishii lachuu dhabde harka ishii dhabde. Obboleeyyan ko bal'isaati yaada. Dhugaa Rabbi bal'isaati yaada. Namni abdii kutatee fi waan sin irratti raawwatu hin beektan. Kinoo akkatti daandiratti gatamtee fuudhamuu dandeessi. Akkanumatti dammoo maashina bira deemtu garuu mucayyoon kun sarraatanyaan kamiyyuu gaafa biyyaa baatu mana namaatiif biyyaa baati. Maashinallee odoo ta'ee harka ishii rukuta malee yookiin luka ishii rukuta malee bakka tokkotti haala kanaan takkuma maashinni rukutu jechuudha. Fuulli ishii nagaadha. Fooqirraa nama kuftee miti. Fooqirraa kuftuyyuu namni tokko karaa imbaasiitiin gaafa baratee biyyaa ba'u nageenyi isaa akka eeggamuuf itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf kan qarshiin nyaatamu
shamarri fooqirraa kuftee dhaqabii mana yaalaa keessatti kan darbatamtu yoo taate makiinaan rukutee fuudhanii mana yaalaa keessatti kan gatanoo ta'e namni abbaan kanaa kan hin beekamne maaliif imbaasii deemanii baratan maaliif arabiffaa fi birrii kaffalan dhugaa rabbii maaliif namni nageenyi isaa kan hin eeggamneef maal godha imbaasiin biyya san keessaa ijoolleen dhumaa jirte jechuudha. Mucaan kuni maatiin shaagaammaa ittiin argamne wanti kuni har'a jechuudha. Biyya Suudii keessatti harka ishii tokkoo fi luka ishii tokkoo hirraacitee mana yaalaa keessatti kan darbatamtee jirtu jechuudha. Mucayyoon kuni dura nagaa qabdi. Gaafa gaafatanii biyya ishii Wallagga ta'uu ni matti. Garuu immoo harki ishii illee ta'ee lukni ishii irraaciteet akka argite kan ishiin dubbattu. Manuma yaalaa keessa ciifteet kan ishiin of beekte jechuudha. Kana jechuun kufuu ishiin beektu kufteetti odoo ta'e fooqirraan kufe. Maashina rukute osoo ta'e maashinaan na rukutee jetti. Mucayyoon kun garuu manuma yaalaa keessa ciiftee harka ishiis luka ishiis akka ofirraa dhabde kan dubbatamu. Kan ishii waraabe immoo mucayyoon tokko as keessa afaan Oromiffaa dubbatti jedhanii nama nawaame dhufe. Haatii fi firoottan ishii warri beektan maatii ishii barbaadaadha. Nama gatii hin qabne taate jechuudha. Dhugaa rabbi maatii ijoollee xixiqqoo anammoo buleeyyan laman qaba kan naa gadi achumatti abbeenuu xumuri yoo isaan naan jedhan jireenya akka durii miti akka koosanaa miti barri amma badeera nan jedhaan. Bakka dhugaa jirtu beekuun gaariidha. Osoo nama guddoo taate of eeggachuu dandeessi. Garuu immoo mucayyoo kana dhibbaan dhibbatti maashina miti kan rukute. Bakka harkuma namaatu miidhe yookiin immoo biiroo keessatti akkuma durii miidhanii geessanii mana yaalaatti darbatanii. Egaa namni viidiyoo kana waraabe qaamaan biratti argame akkasumas mucayyoo kana dhaqee argee barbaadamaati jirti jechuudha. Dhimmi ishee amma kana jedhame jechuun baay'ee ulfaataadha. Maatiin gaafa dhufanii imbaasii ishiin ittiin biyyaa baate beekanii daldala ishii biyyaa baase beekanii dubbiin kun qorannoo guddaa barbaada jechuudha. Sababni isaa intalli tokko hojjettuu manaa taatee biyyaa baate harka ishii fi luka ishii dhabdee mana yaalaa keessatti darbatamtee namni tokko bira hin jiru jechuun kuni qaanyiidha. Wabii warri kaanuu wabii maal qaba? Wanta hedduu ulfaataa fi baay'ee gaddisiisaadha. Gochaan suukanneessaa akkana ijoollee keenya irraa dhaabbachuu qaba. Kanammoo dhaabuu kan danda'u numa ijoollee biyya Arabaa keessa rakkoo keessan ragaadhaan wanta qabatamaadhaan himadhaa kassasaa tarkaanfiin akka fudhatamu jechuudha. Obboleettiin keenya kun dhugaan ishii maal akka ta'u dubbiin ishii akkamitti akka deemu kan simbiraan ga'uun ta'a. Obboleettii kana qaamni ishii akka tortoree lubbuu ishii qoftomaan taane Waaqayyoon kadhadhaa. Sababni isaa yaalii gahaan arganne irraa murame waan ta'eef. Innaa baay'ee tokko garaana nyaatte ijoolleen xixiqqishu biyya Arabaa jettanii kokkeen keessan sin dhaabbatu biyya Arabaa gaarummaan qabu. Nuti warri keessa jirruyyuu qaamni keenya nu jijjiirramee fuulli keenya bakkaa badee dhugaa rabbii hundi keenya warri keessa turre keessi keenya dhukkubsataadha. Nama suuraa isaa argitan malee viidiyoo argitan malee baay'een isaa feekidha miidiyaa kanarra kan jiru. Kanaaf obsaa xiqqaadhu waggaa 20 guutaa gaarii famaa adda baafachuu baradhaa. Biyya ormaa bu'aa baay'ee qaba. Akkatti qaamuu fi dhabuurra lubbuu fi dhabuurra immoo biyya ofii keessatti rakkatanii jiraachuun waan hunda caaladheeraa ilaalaanii turtina wajjin turtaniif galatooma.